Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan diode and their function diode maalidha kan jedhuu fi ishi functioning isaanii maaliif immoo nuti tajaajiluu danda'u kan jedhu ilaalla jechuudha. A diode is what? A two terminal electronic components that only conducts current in one direction. Okay, diode dhagaa jennu terminalii kan lama kan qabu kan that daarii lama kan qabu daangaa lama kan qabu jechuudha. That bifa kanaan kan jirudha jechuudha. Asiif asiin bifa kanaan kan jiru ta'ee kan elektirikii kallattii tokko qofa keessatti dabarsudha jechuudha. Only in one direction. Okay, kallattii tokko qofa keessatti dhageessaniitu yaada. AC current dhaa fi DC current kan jennu jira miti. That AC current jechuun inni akkasii alternative current jechuudha. Alternative current kan jennu currentiin suni karaa lachuutti deddeebi'uu kan danda'udha jechuudha. Gaafa electromagnetic induction currentiin uumamu currentiin AC currentidha yookiin immoo alternative currentidha jechuudha. Currentiin fuulduratti deebi'a, booddatti as deebi'a, fuulduratti siyyaa, garachi siyyaa, gara kanatti as deebi'a jechuudha. Currentiin gara lachuutti as deebi'a, addeebi'u currentii akkasiitiin alternative current ennaaniin. Direct currentiin immoo currentii kallattii tokko qofa keessatti yaa'udha jechuudha. Meeshaalee currentiin akka inni kallattii tokko qofa keessatti akka inni yaa'u godhan keessaa tokko diodiin isa tokkodha jechuudha. Diodiin maal godhaa? Kallattii asii achi inni yaa'u qofa yoo eeyyamaaf ta'e isa achi asiin eeyyamuuf jechuudha lammaffaa currentii kanaaf. Kanaafiyyuu currentii kana maal godha jechuudha? Kallattii tokko qofa keessatti akka inni yaa'u godha. Kanaafiyyuu it alter what? Alternative current to direct current. Alternative currentii isa karaa lachuutti yaa'u kana achi deebi'aa deebi'uu jira bifa dambaliitiin jechuudha. Karaa fuulduraattis karaa boodaattis currentii yaa'u kana gara currentii kallattii tokko qofatti yaa'u qofatti kan deebisudha jechuudha. Meeshaa akkasiitiin diode jennaan. Diodiin semiconductor'dhaa kan hojjetamedha. Akkamittiin semiconductor irraa hojjetame kan jedhuuf ammoo ilaalla. Yeroo darbe PN junction'dhaa fi N type'dhaa fi P type ilaalaa turre. Amma PN junction diode PN junction irraa uumame ilaalla. P jechuun maal akka ta'e ilaallee turre. P jechuun gaafa elektirooniin miti elementiin tokko jechuudha. Fakkeenyaaf silkanii fudhannee turre. Gaafa jechuudha silkaniin doop godhamu eenyuun kanneen akka aluminiyemiitiin warra group 3dhaan jechuudha. Laalaama fakkeenyaaf silkanii jennu kanaan jechuudha. Semiconductor'iin silkaniin kuni aluminiyemiidhaan akkasitiin doop godhame kan ta'e jechuudha. Yoo aluminiyemiidhaan akkasitiin doop goone ta'e ilaala. Silkaniin elementiin alarraa afur qabudha yookaan immoo that balance electronicsii afur jechuudha. Afur waan ta'eef kanneen silkanuuwwan biraatii wajjin bifa kanaan maal guuti jechuudha. Octetii isee guutii jechuudha. Bifa kanaan octetii isee guutii jechuudha. Laala asiin meeqa olii firoo jechuudha. Asiin yeroo kana 8 guutaniiru jechuudha. Asitti garuu gaafa aluminiyemii finnee doop irratti goonu maal ta'a jechuudha? Hooliitu hafa jechuudha yookaan boollata hafa jechuudha. Hoolii kanatiyyuu maal ta'a jechuudha? Akka dabarsuu elektirikiitti kan fayyadu hoolii kanadha jechuudha. That asitti hooliin kuni maaluma jechuudha? Elektirooniin as keessaa ba'e akka inni kana keessa liixu akka inni kana keessa liixu godhee maal ta'a jechuudha? Akka yaa'insa elektiroonii flow godhu ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanaan PN type jennaani. P kan jennuuf immoo hoolii akkasii gaafa baay'atu maal ta'a jechuudha? Nuyi tokkitti agarsiifne malee baay'atedha. Hin baay'ifama gaa. Kanaafiyyuu P waan jenneefi positive charge jedhaman hoolii kanaan jechuudha. Kanaaf positive miti jalqabni positive ammoo P dha. Kanaafuu P type jennaan. Kanaafidha kan hool jennuun. Kanaafuu majority hooliin maal ta'a? Majority charge carrieriin charge kan baachuu danda'u baay'inaan eenyuun jechuudha? Hooliiwwan kanadha. Isa kanaan jechuudha asitti kan hooliidha jenne jechuudha. Oyish amma kanaan hooliidha jennu. Asitti immoo N type jechuun immoo ilaala. Asitti N type kan jennu asiin silkanii qabna. Asiin immoo fosforasii ilaala. Fosforasiin 5 qabdii jaatee fi gaafa 4 kan silkaniitii wajjiniin kovalent bondii uumte kaatu tokkota irraa surplus taate hafti jechuudha. Kanaafiyyuu elektirooniitu ga'aadha yookaan elektirooniitu ekstiraa taate irraa hafa jechuudha. Kanaafiyyuu kun N type kan jennu negatiivatu uumama waan ta'eef negatiivatu baay'ata waan ta'eef jechuudha. Negatiivni waan ta'uuf inni dhamtiire kanaafidha kan negatiiva fayyadamne. That maal jenneeni N type'dha kan jennuufi isa kanadha jechuudha. Amma gaa as keessatti N type'n kuni isa kanadha. N type keessatti inni kun elektiroonotadha. Maaliif elektirooniitu baay'atu jira waan ta'eef jechuudha. Asii N'in kuni gaafa ol bira keenya jennu N type tokkoo fi P type akkasii tokko gaafa inni ol bira keenyu N type keessa elektirooniin jiru kun eessa dhaqa jechuudha? Gara hoolii kanaa dhufa jechuudha. Hoolii kana dhufee maal kana keessa bu'a? Hoolii kana keessa buuti jechuudha. Laala gaafa hoolii kana keessa dhuftee buutu asitti maal gadhiistee deemti? Bakka duwwaa wayii gadhiistee deemti asitti.
bakki isheen gadhiistee deemtu iddoon kun hoolii ta'a. Iddoon kun immoo hoolii ta'a jechuudha. Daat isheen kun asii dhufti miti iddoon kun maal ta'a negatiiva ta'a yookaan elektirooniin dhufti iddoo kana immoo hoolii ta'a jechuudha. Ammas iddoo kana kan biraa elektirooniin akkasii kan biraa maal taati jechuudha dhuftee as hidhatte jechuudha. Daat asirraa ammas elektiroonii achii kaatee as dhufti ammas iddoon kun hoolii ta'ee hafa jechuudha. Ammas elektiroonii asii kaatee as dhufti iddoon kun ammas hoolii ta'ee hafa jechuudha. Iddoon kun elektiroonii as dhufti bifa kanaaniyyuu jaankishinii akkasii uumama. Gaafa maal goonu gaafa walitti finnu jechuudha. Kanarraa kan ka'ee jaankishinii akkasiitu uumama jechuudha. Kana jechuun elektirooniin gaafa asirraa dhuftee isa kanarraa kaatee gaafa gara kanatti as dhuftu maalumti jechuudha hoolii uumti achi elektirooniitu ta'a boolla elektiroonii ta'a jechuudha. Bakka elektirooniin jechuun boolla isaa ta'a as immoo elektiroonii ta'a achi elektiroonii dhufti as immoo elektiroonii ta'a. Kana booda elektirooniin biraa gara kanatti as darbuu hin dandeessu. Kana booda isa kanaan maal jenna jechuudha. Kana booda dipleeshin riijin jennaan isee kanaan asitti maaltu uumama jechuudha dipleeshin riijiniitu uumama jechuudha. Iddoo kanatti dipleeshin riijiniitu uumama jechuudha. Kana booda elektirooniin kanarra dhuftee akka adda bartuu fi maal barbaada lafaa humna biraa barbaada jechuudha. Humna biraa yookaan voolteejii cimaa yoo ta'e malee elektirooniin alana kanarra darbuu hin danda'u. Maaliif kun daangaa yookaan baareerii ta'edha kana gidduutti danqaan uumameera waan ta'eef kanarra maal ta'uu hin danda'u jechuudha elektirooniin as darbuu hin dandeessu jechuudha. Kun yoo silkanii ta'e naannoo 0.7 kanii voolteejii 0.7 yoo irratti appilaayi goone elektirooniin darbuu danda'a. Yoo kun immoo Jarmanii yoo ta'e immoo 0.3 volteejii yoo irratti appilaayi goone maal ta'uu danda'a kanarra achi darbee elektirooniin kanarra yaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kun baareerii akkasitiin kan uumamuun PN jaankishinii akkasii kan uumamu isa kanaan maal jennaan jechuudha daayood PN jaankishin daayood jennee kan waamnu isa akkasiiti jechuudha. Kana booda daayoodiin keenya kana fakkaatti akkamittiin kana taate kan jedhuu fi asiin ilaalaa iddoon kun aanoodiidha gara kanarraan jechuudha. Inni kun aanoodiidha. Inde asiin immoo kaatoodiidha jechuudha. Kaatoodii jechuun akka inni chaarjii negatiiva ta'e beekamaadha. Asiin chaarjii negatiiva yookaan P taayipii keenyadha jechuudha. N taayipii keenyadha jechuudha. Dhiifamasti N taayipii yookaan negatiivadha waan ta'eef jechuudha. Negatiif N taayipiidha jechuudha. Asiin immoo maali jechuudha poozitiiva keenyadha. Aanoodiin immoo poozitiivarraa kan ta'udha jechuudha. Kanaafiyyuu asiin immoo maali jechuudha P taayipiidha jechuudha. Bifa kanaaniyyuu inni kun immoo jaankishinii gidduutti uumame kanadha jechuudha. Isheen kun immoo jechuudha bifa kanaan aanoodiin kana daayoodiin kana fakkaatti jechuudha. Har'aaf nu ga'a. Please viidiyoo kana laayik godhaa yoo isinitti tole jechuudha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa kanneen maatiin ta'an immoo sabskiraayib godhaa nagaatti.